Ashama harka fuunee daawwattoota aannolee Global Media kun kan daawwataa jirtan qophii sagantaa addaa waa'ee qaama haarawaa hawaa keessatti argamtee irratti xiyyeeffateedha. Akkuma waliin argaa jirru qaamni haarofti hawaa keessatti argamee jira. Qaamni kunis pilaaneetii jedhama. Pilaaneetota arma duraan turan. Lakkoofsi pilaaneetota arma dura 9 amma kana wajjin gara 10tti ol guddataa jechuudha. Pilaaneetiin 9 arma dura turan hundi isaanii moggaasa maqaa mataa ofii qabu. Jupiterii, Eerzii, Maarsii, maal jaameetiin jira jechuudha. Amma garuu pilaaneetiin haarofti tuni haarawaa moggaasa maqaa hin arganne. Biyyoota addunyaa kana keessa jiran keessa moggaasni maqaa Itoophiyaadhaaf kennamee jechuudha. Kanaaf lammiileen biyya keenyaa hundi isaanii moggaasa kana moggaasa eenyummaa isaanii ibsu, moggaasa saba isaanii ibsu moggaasuudhaaf miseejii maqaa itti moggaasuu barbaadan san karaa SMS-tiin 920tti ergaa jiran. Oromoonis pilaaneetii haarawaa argame tana moggaasuudhaaf miseejii karaa SMS-tiin gadaa jedhee lakkoofsa 920 irratti ergaa jira. Maarree warri biyya alaa jiru, warra marsaa sooshaal miidiyaa gubbaa jiru, warri bakkoota garaagaraa jiru, warra biyya keessa jiru qunnamuudhaan, maatii keenyatti bilbiluudhaan, hiriyoota keenyatti bilbiluudhaanii saantima 20 qofa isaan nyaataa jechuudha. Saantima 20 qofaan gadaa jedhanii barreessanii karaa SMS-tiin lakkoofsa 920 irratti erganii pilaaneetii tanaaf maqaa gadaa jedhu akka moggaasan hundi keenya dirqama Oromummaa haa bahannu. Pilaaneetota 9 jiran keessaa yoo itti dabalamtu 10ffaa taatii jechuudha. Oromoon carraa guddaa sadarkaa addunyaatti argame kanatti fayyadamuu danda'uu qaba. Waan jedhuun aktivistoonni, hirmaattonni sooshaal miidiyaa hedduun isaanii waan kana irratti bobba'aa jiranii waan kana irratti wal gargaarree haa milkeessinu. Baay'ina akka saba Oromootitti qabnu kana gargaaramnee pilaaneetii tana maqaa kennan haa moggaafannu isiniin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatooma hordoftoota keenyaa kan karaa sooshaal miidiyaatti akkasuma karaa yuutuubiitii fi karaa feesbuukiidhaan nu hordoftan hundi keessanuu yeroo gabaabaatti humna keenya jajjabeeffannee karaa saatalaayitiitiin miidiyaa keenyaa tamsaasa aannolee Global Media kan isin dhaqqabsiifnu ta'a. Garuu hanga sanitti karaa marsaa feesbuukaatiin peejii aannolee Global Media jedhu laayik fooloo godhaa. Akkasuma karaa marsaa chaanaalii keenyaatiin immoo yuutuub chaanaal aannolee Global Media jedhu sabiskiraayib godhadhaatii tamsaasa keenya hojii idilee keenya guyyaa guyyaa karaa salphaan argadhaatii hordofaa. Yaada fi qeeqa qabdanis karaa keessatiinis ta'u karaa koomentiitiin nu biraan gahaa. Ulfaadhaa galatooma sagantaan teenya har'aa tanumaan raawwatti sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.